Hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan jira jirtu annagaadha warri namni tafarraadha jechuudha. Har'a immoo waan haaraa ta'e yookaan immoo telefoonni keessan mala salphaadhaan namoonni intiniiwwan garaagaraa isin irratti erguudhaan linkiiwwan garaagaraa isin irratti erguudhaan kan gurmoorrinkii wal fakkaatu yookaan immoo wantoota garaagaraa wal fakkaatuun sobanii isiniif erganii waan isin keessa yoo seentan isin appilikeeshiniin irratti dabalamuudhaan gara salphaadhaan silkiin keessan aakii ta'uu danda'u isinitti agarsiisa. Akkasuma immoo isinis immoo kan gara YouTube chaanaalii kootti guyyaa har'aatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan isin mallattoo diimaa san tuquudhaan jechuudha. Maatii chaanaalii keenya taati akkasumas immoo yeroo yeroodhaan wantoonni geessiniif dhiisu akka isin bira ga'u taasifachuu dandeessu jechuudha. Gamanumaan immoo karaa namni naaf ergeen jechuudha linkii kana linkii aakittiin ta'u kana karaa namni naa ergeen sinitti agarsiisa jechuudha. Anuma oliin na hordofaadha. Gamanumaan gara barnoota kootti isin dabarsa. Ashama hordoftoota tiyya kunooti jechuudha. Fakkeenya linkii kana jechuudha karaalee gurmoorrinkii ta'e isinitti erguu danda'an namoonni baay'een jechuudha. Isin yoo hin beektan ta'e linkii kanarratti amma fakkeenya kun gurmoorrinkiidha. Garuu isin gurmoorrinkii kana namoonni baay'een kun amma gurmoorrinkii ta'e linkii silkii keessan aappii gochuu danda'u yookaan immoo isin irratti fe'amuu danda'u jechuudha. Play Store, Google Chrome Store aappii isiniin jedha. Isin naxxanii bakka kana yommuu tuttanitti jechuudha wantoota akkanaarraa of eegaa yookaan immoo ofitti isiniin jechuun barbaada. Yommuu bakka kana isin tuttanitti maal ta'a linkiin kun isin irratti jechuudha appilikeeshinii mataasaa isin irratti fe'a jechuudha. Sobanii hababaawwan garaagaraa wantoota garaagaraa isin irratti erganii jechuudha appilikeeshinii mataa keessanii isin irratti fe'a jechuudha. Yeroo kanatti isin immoo maal taatu namni kun jechuudha guutumaan guututti silkii keessan akkuma isin haasoftanitti isin to'achuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gurmoorrinkii fakkeessanii haala kanaan hoo isinitti ergan ta'e jechuudha linkiiwwan akkanaa kanneen hin tuqinaa jechuudha. Dubbisuu dandeessan jechuudha. Play Google Chrome Store apps isiniin jedha jechuudha. Appilikeeshiniin kun isin irratti fe'amnaan irraa isiniin baddu jechuudha. Gana siitingii keessa seentanii wantoota baay'ee isin gaafata jechuudha. Kanaaf wantoota hababaawwan garaagaraa wantoota mimmiidhagoo ta'een jechuudha kan silkiin keessan aakii godhamuu danda'u. Karaa isin hin beekamne isin irratti ergame jechuudha. Amma osoo kan keessa seenu ta'eeti gana siitingii keessa seenee yoon appilikeeshiniin irratti fe'a yeroo biraatti garuu akkamitti akka irratti fe'ameeti jechuudha. Siitingii keessa seenee an ofirraa nan balleessa yeroo saniif seenee isinitti nan agarsiisa jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinoota akkanaa isin irratti fe'amaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Wantoota gurmoorrinkiidhaan wal fakkaataa ta'e isinitti ergamu kanneen irraa bilisa ta'a. Linkii kana keessattuu hin tuqinaa yookaan immoo gadi hin qabinaa jechuudha. Gaafa isa gadi qabdanii appilikeeshinii mataa isaatiin isin irratti fe'ama. Yommuu san namichi kun maal ta'uu danda'a? Silkii keessan guutumaan guututti to'achuu danda'a yookaan immoo hordofuu danda'a hordoftoota tiyya. Kanaaf barnoonni keenya guyyaa har'aa isuma kana fakkaataa jechuudha. Yeroo biraatti immoo barnoota biraatti akka walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa. Akkasuma maatii kootii chaanaalii kootiif haaraa kan taatan hundumti keessanuu subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootii taasisanii jechuun barbaada. Wantoota isiniif dhiisu kamuu akka isin bira ga'u gamanuma ammee garaalee immoo chaanaalii koo subscribe itti gootamu jechuudha isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa chaanaalii koo keessatti jechuudha maqaa YouTube kootii jechuudha. Egaa seentaniin boodatti viidiyoolee baay'ee waa'ee kanaa wal qabatu isiniif intini jedheen jira jechuudha. Kennaa jettanii kennaa taaddasa saa gootanii xumura irratti dhiistanii jechuudha. Haala kanaan egaa barreessitaniin boodatti haala kanaan egaa barreessitanii sarchi godhatanii jechuudha. Sarchi godhatanii egaa jettanii viidiyoolee armaan dura kan isiniif dhiisetu jira jechuudha. Viidiyoolee kanneen irraalles waan hedduu baruu isa kana mala salphaati. Akkasuma immoo jechuudha isii kana jechuudha mallattoo isii diimaa kana jechuudha yommuu argitanitti subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Wantoota isiniif gadhiisu kamuyyuu yerootti isin qaqqabaa jechuudha. Kanaaf bilisa irraa ta'uu dandeessanii galatooma. Turtii gaarii wantoota mimmiidhagoodhaan akka isin irratti fe'amne guyyaa biraa immoo barnoota biraatiin hanga isinitti walitti deebinutti turtii gaarii jechuudha. Barnoota kanneen irraa waa hedduu baruu dandeessan. Kanaan duratti wantoota baay'ee isiniif dhiiseen jira jechuudha. Akkasumas immoo rakkoowwan garaagaraa yommuu isin mudate ta'e yookaan immoo yaafannoowwan garaagaraa yommuu qabaatan lakkoofsa bilbila kootii isiniif nan kenna jechuudha. Asirra ni jira ni argatu viidiyoolee tokko tokko irraa yommuu seentanii gara keessattiin sheerinaaf gootanii waliin itti hirmaachuu dandeenya jechuudha. Galatooma guyyaa har'aatiif barnoonni keenya isuma kana yeroo biraatiif akka walitti deebinutti turtii gaarii. Ifama hordoftoota tiyyaa